Jireenya keessan keessatti nama sadii deebitanii hin amanina. Isaan keessaayis nama akkamii yoo jettanii na gaafatan jechuudha. Tokko nama osoo ati bileessa kiyya jettee amantee jaalattee akka bileessatti ofitti aansitee isa amantuu si ganne. Lama nama si kijibe. Sadaffaa namallee nama si hamatu nama yaanii hoggaatu bira jiru si fakkaatee immoo si duuba immoo bakka hin jirretti nama biroo waliin si hamatu. Maaliif jettanii yoo na gaafatan jechuudha. Namni yeroo tokko sin ganne yeroo hunda inuma sin ganne jechuudha. Boruus inuma sin ganne jechuudha. Har'a amantanii dhiifama gootanii irra dabarsaniifis boruun ammaa isin sin ganuu hin sodaatu jechuudha. Lamata ammallee namni immoo isin kijibu jechuudha. Yeroo hunda isin kijibuu hin dhiisu jechuudha isin galee. Yoo isin yeroo tokko dhiifama gootanii fi maaleef jettanii irra dabarsaniif jechuudha. Inni umrii isatti isin kijibuu hin dhiisu jechuudha. Boruus inuma isin kijiba jechuudha. Namni immoo inni nama biroo waliin isin hudduuba deebihee nama biroo waliin isin hamatu jechuudha. Suni isin ajjeesumaa hin sodaatu jechuudha isin galee. Osoo mijatee fi isin qalee bokkuu isin raafutumaa hin sodaatu jechuudha. Kanaafuu nama sadan kanaa deebistanii hin amanina.